Gammachuudha ba'anii qe'ee gammachuudhaan ba'anitti gaddaan galuu waaqayyo namaa oolchuu dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee sammuu namaatti wanta ulfaatudha jechuudha. Nagaan ba'ee namni gaafa nagaan deebi'ee gara ba'eetti deebi'u waan qoosaa waanuma gatii hin qabne tokko namatti fakkaachuutii danda'a jechuudha. Hamma dhaqee namarra ga'utti garuu dhugaa waaqayyo nagaan ba'anii nagaan galuuni nagaan rafanii nagaan irribaa ka'uuni gargaarsa waaqayyo uumaa keenyatti malee namni amma gaaddidduuti jechuudha. Yeroodhuma tokkotti dhabamuutii danda'a hamma fixeessa ganamaati. Egaa obboloota koo baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Eebbaa gara boo'ichaa gara habaarsatti jijjiirramee gaddii dhabeessa ta'uudha jechuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbi haa galatu. Isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadhaa isiniin jechuuti nan barbaada. Egaa obboloota koo waggoota hedduudha jechuudha. Obboleettiin keenya barumsa ishiitti dadhabdee barumsa ishii barattee gatii dadhabbii ishii gatii firii ishii guyyaa kana yaaddoo hedduu keessaa beela'uun jira, dheebochuun jira. Haalan gadi bu'uuni gedduuni nan argadha in argadhu wantoota hedduu jira jechuudha. Namni gaafa barumsa tokko baratee xumuru sammuu isaatitti jiruuf jireenyi isaa guutumaan guututti wanta isatti ulfaatutu jira jechuudha. Gaafa argate nyaatee gaafa dhabe immoo dhiisee gaafa argate dhugee gaafa argate immoo dhiisee akkasuma immoo luka duwwaa deemuudhaan uffatallee hiriyoota ofii biraa dhabanii yeroon itti kaayyoo ofii jedhanii akkasitti uffata malee daaranii deemanii baratanii hin jira jechuudha. Haati ishiillee wanta qabdu hundumayyuu dhala ishii irratti fixxee gammachuu icaashii ilaaluudhaaf odoo deemtu ofii ishii dhabde kuni waan hedduu nama gaddisiisudha. Isiniin jedha barattuu Arammayyaatti kan barachaa turte yuunivarsiitii samoona kana jechuudha. Akkuma beekamu eebba barattootati jechuudha. Kanaafiyyuu barattuun kun akkuma nama kamiyyuu barattee jechuudha barumsa ishii xumurtee guyyaa eebba ishii kana irratti immoo maatii ishii argamanii ilmoo isaanii wajjin gammaduudhaanii akkasuma immoo ilmoo isaanii kana iddoo ishiin itti eebbifamtu fudhatanii simatanii galuudhaaf haadha jedhanii obboleettii akkasuma immoo mucaa obboleettii ishii jedhanii akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana bakka barattuun kun itti eebbifamtu dhaqanii jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee gammachuu isaanii gaddatti jijjiirramee obboleettiin kunillee dhugaa dubbachuudhaaf ani wanta dubbadhutu afaan koo keessaa bade jechuudha. Obboleettii kanatti immoo wanta dhagahamu ani hin beeku jechuudha. Waaqayyo maatiidhaa fi obboleettii kanaaf jajjabina guddaa haa kennu jechaati. Maatiin kun haal tokkichatti lubbuu sadii haadha jedhee obboleettii ishii eebbifamtu akkasuma immoo dhala ishii eebbifamtu obboleettii ishii sana jedhanii haal tokkicha keessatti namni sadii lubbuu isaanii addunyaa kanarraa darbee jira jechuudha. Balaa konkolaataatiin yeroo hedduu jechuudha namoota eebbaaf deeman akkasuma immoo cidha isaaniitti irratti argamuudhaan haadha abbaa akkasuma immoo obboloota akkasuma maamonni isaaniillee konkolaataadhaan jechuudha balaa konkolaataatiin lubbuu isaanii akka baalatti kan ciramaa oolu jechuudha. Itoophiyaa keessatti maaliif akka ta'e ananaaf hin galu jechuudha. Biyyoota namaa kana keessa hin jiraannaa makiina wal keessa yaa'atuma hoola danuu jechuudha. Konkolaataan akka kanatti wal keessa yaa'u kanaan lubbuun namaa jechuudha biyya namaa kana keessatti akka qoosatti hin darbu jechuudha. Keessumaa jechuudha namoonni biyya Arabaa keessa jirtanii yoo jiraattan jechuudha. Makiina jechuudha konkolaataa yeroo konkolaachisa warroonni asii sigaaraa xuuxaa akkasuma immoo jechuudha bilbilallee haasa'aatii kan isaanii konkolaataa oofan jechuudha. Hamma ta'e garuu Itoophiyaa keessatti wantoonni akkasii kun hin horkama. Haa ta'uyyuu malee yeroo baay'ee balaan konkolaataa deddeebi'ee lubbuu namaa ola deema akkasumallee jechuudha gadda namoota baay'eetti galchee jira jechuudha. Eebba namoota gara abaarsatti jijjiiree dhugaa rabbii guyyaa itti micayyoon kun amma gushiidhaaf guyyaa gammachuu taane guyyaa gaddaa guyyaa itti madaa jireenya ishii keessaa ba'uutiin dandeenye itti namoota meeqa dhabdeedha jechuudha. Ishiinillee hamma gaddi dhabeetti carra dhabeetti ofitti fakkaatte jechuudha. Dhugaa waaqayyoo otoo guyyaan eebba ishii sun afeeraate isa kana filatti jechuudha. Garuuti guyyaa waaqayyoo biraa namaaf dhufe oolchuutii hin danda'anii sababaanii maatiin kun boqotan malee otoo manas oolanii namni guyyaa isaaf caaffame tokko boqochuutii hin oolu siniin jira. Haa ta'uyyuu malee namni tokko
waaqayyoon kadhatee jireenya isaa keessatti deemsa isaa keessatti of fuuldura buusee too hin ba'u yoo ta'e seexannillee jechuudha lubbuu namaa jechuudha karaatti balleessuutii dandeessi jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo namoonni biyya namaa keessa jirtanii maatii keessaniifillee jabeessatoo yeroo hammaa kanatti kadhadhaa fi isiniin jedha seexanni kallattii ittiin lubbuu namaa baasaa oolu barbaada waan ta'eef kaanii ofiidhaan wal fixa jechuudha meeshaadhaanii kaan immoo kinoo konkolaatatu fixa kaan immoo jechuudha Itoophiyaa keessatti yeroo hammaa yoo argitanii onlaayinii irratti ba'anii an of ajjeesuudhaaf jedhanii deemanii funyoo ofitti dhaatanii kan of ajjeessantu jiru jechuudha waan garagaraa jechuudha ofirratti kan raawwataa oolantu jiru hedduun isaanii immoo kinoo balaa garagaraatiin kan isaan dhumaatii deemanii. Kanaafi obboloota koo adaraa keessanii maatii keessan waa'ee biyya keenya waaqayyo uumaa keenyatti akkuma amantaa keenyatti dabarsinee akeeninu isiniin jechuutii nan barbaada. Maatii kana immoo dhugaa rabbii waaqayyo lubbuu isaanii haa maaru akkasuma immoo obboleettii kana wanta jennuun hin qabnu waan ta'eef obsaaf jajjabina isaa uuman inni kana balaan kuni yookiis immoo qoromsi kuni akkuma irra ga'etti humna ittiin keessa darbitu obboleettii keenyaaf haa kennu maatii isaanii hundumaaf jajjabina haa kennu wanta jennuu hin qabnu hedduu tokko jechuudha dhugaa waaqayyoo kan nama gaddisiisu nuun hamma kana kan nutti ulfaate wanti dubbannu afaan keessaa kan dhabame obboleettiin kun immoo ani hin beeku jechuudha irraa aftee dandamachuuti hin dandeessi ta'e hin dandeessu ta'e hin jedha obboloota koo waaqayyoo balaa akkana nuun haa oolchu sinillee haa oolchu maatii keenya biyya keenyallee haa oolchu sinin jedha balaan akkana biyya keenyarraa haa ka'u seexanni dhiiga namoota dhuguu bare kuni nurraa haa cabu sinin jedha obboloota koo hedduu tokko natti dhaga'ame wantan dubbadhuu fi wantan jedhutu keessa kootii badee jechuudha dhugaa dubbachuudha fi kun waan gadda ulfaatadha lubbuu sadii miti lubbuu dhumti tokkichiyyuu baay'ee tokko ulfaatadha sinin jedha obboloota koo. Biyya lafaa kanarraa hangam akka jiraannu hin beeknu garuuti waa'ee jireenya keenya gara fuulduraa kan nuti dhiphannee kan nuti gaddine wanta meeqa jechuudha harka keenya harka baasnu akkasuma immoo jechuudha dhalli namaa hamma jiraatu kana yoo hin beeku kanuma irratti iyyuu jechuudha waan hin taane xaxaa hedduu walirratti xaxee tooyi akka keessa ba'uu hin dandeenyetti wal miidhaa wal jibba wal ajjeesaa oola jechuudha duuni ofiidhuma isheetiif iyyuu gaafa yeroon keenya geesse kinoo jechuudha otoo qaxaroo nutti hin qabate qaxxistee gara keenya dhufti jechuudha. Kanaafiyyuu jechuudha adaraa lafa jirruti jechuudha ilaalcha gaarii waliif haa qabaannu hamaatti dabarsinee wal kennuuti haa dhiifnu qabeenya walii keenyanillee jechuudha akka waan waggoota dheeraa jechuudha biyya lafaa kanarra jiraachuu dandeenyu tokko nutti fakkaatee isa qabeenya keenyallee wal saamuudhaan kallattii garagaraatiin jechuudha akka waan biyya lafaa kanarraa hin darbine nutti fakkaate kan wal miidhaa oollee kinoo kanarraa haa barannu jechuudha guyyaa nuti biyya lafaa kanarraa godaannu waan hin beeknee fi garuu wanta goone tokko biyya lafaa kanarratti uumaa hunduratti dhiyaannee tooyi deebisuuf jirra otoo nuti gaabbii hin galiin otoo nuti walitti muufannee dhiifama waliif hin godhin deemuudhaaf jirra jechuudha obboloota koo. Kanaafiyyuu yeroo hundumayyuu jechuudha qophoofnee uumaa keenya guyyaa ofitti nu fudhatu sababa hin beeknee fi araara waliif gochaa waliif eeggachaa wal miidhuu dhiifne waliif yaada wal jaalachaa wal jajjabeessaa waliif yaada waliif ho'aa hamma lubbuun keenya kun nu keessa jirutti haa jiraannu sinin jira amma namni nuti miinellee gaafa akka kanatti nu biraa biyya lafaa kanarraa deemu bakka itti harginee too dhiifama gaafachuutii dandeenyu hin qabnu jechuudha. Kanaaf har'a otoo wal bira jirru garaa dhiifamaa garaa jaalalaa garaa waliif ho'uu garaa waliin miine waliif haa qabaannu isinin jedha obboloota koo. Kanarraa kun barumsa guddaa nuuf ta'a. Saba kana immoo waaqayyo lubbuu isaanii haa maaru jecha amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha obboloota koo.